Ashamar kafuni daawwattoota fi hordoftoota AJM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Anolee Global Media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduun keenya guyyaa har'aa olmaa Oromiyaatiin oduu olmaa Oromiyaa kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa walitti qabannee dhufneeti jirra. Olmaa Oromiyaa akka itti aanutti isin biraan geenna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo tamsaasni idilee fi akkasuma odeeffannoowwan haaroftiin AJM irraa isiniif darban bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni karaa tola Facebook keenyaatiin hordoftan page Facebook keenyaa like follow godhadhaa jecha warri karaa YouTube channel keenyaatiin hordoftan immoo YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin ceessa. Hiriirri mormii guutummaa Oromiyaatiin cimee itti fufee Qeerroo fi qarreen Oromoo mootummaa maqaa Oromootiin aangootiin ol bahee isa garee aangoo irraa fonqolchuudhaaf qabsoo hadhaawaa gaggeessuun eegalaniiti jiru. Qabsoon hadhaawaan kun milkiin isaa jalqabaa hidhamtoota siyaasaa warra akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi warroota isaan wajjin hidhaman dabalatee hidhamtoota siyaasaa guutummaa Oromiyaatti hidhaman hidhaa keessaa baasuu yoo ta'u galmi guddichi Empire Itoophiyaa diiguudhaan biyya Oromoo Riippaabilika Oromiyaa ijaaruu akka ta'e qeerroon hubachiisee jira. Qeerroo fi qarreen qabsoo kanaan 12 jechuun ji'a 12ffaa gaafa guyyaa 12 bara 2012tti beellamtee sochii irraa kan jiru yoo ta'u guyyaa kaleessaa mana hidhaa keessatti xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri ol'aanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed dhukkubsachuu dhageenyaaniin qeerroo fi qarreen beellama dursuudhaan hiriira xumura gabrummaa eegaleeti jira. Fincilli xumura gabrummaa kun maqaan isaa 12 jechuun kan beekamu ergaan qabsoon bifa haarawatti eegalamtee qabsoo marsaa sadaffaati. Qabsoo marsaa sadaffaa kanaan biltsiginnaan kan rifattee sadarkaa federaalaatiif naannootti akka malee muddamtee marii bal'aa irra jirti. Qeerroo fi qarreen gaachani ummata Oromoo kan ta'e qeerroon qabsoo hadhaawaa gaggeessaa jira. Keessumaayyuu xiinxalaan siyaasaa fi daayirektarri ol'aanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed hidhamuun baay'ee kan isa dallansiise qeerroon karaa cufuu irraa jalqabee sochii geejjibaa ugguruudhaan mootummaa kana leecalloo isaa dadhabsiisuudhaaf qabsoo irra jira. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa guyyaa kaleessa guutummaa Oromiyaatti mormii irraa kan turan yoo ta'u Wallaggaa afran Shawaaleen afran kutaa Shawaa afran jechuudhaan godina Arsii lamaan godina Baalee lamaanii fi godina Harargee lamaan Walloo fi bakkoota garagaraatti mormiin cimaan gaggeeffamaa ooleeti jira. Guyyaa har'aas mormichi itti fuudhaan guutummaa Oromiyaatti gaggeeffamaa ooleeti jira. Mormiin guyyaa har'aa godina Arsii lixaa magaalaa akka Shaashamannee, Eddoo, Waabee, Kofalee, Asaasaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti akka malee mul'ateeti jira. Akkasuma godina Arsiin aanaa Xiyyoo magaalaa Golchaattis mormiin guddaan kan uumame yoo ta'u qeerroon hedduun magaalaa Golchaa keessatti humnoota poolisiitiin akka malee rasaasaan dhamanii miidhaan guddaan irraa gahee gara hospitaala magaalaa Sallaatti geeffamaa jiraachuunis dhagahameeti jira. Achirra kan darbee godina Harargee lamaanitti mormiin guddaan gaggeeffamaa ooleeti jira. Keessumaayyuu godina Harargee bahaatii fi Harargee lixaatitti magaalaa akka Asaboot, Machaaraan, Bordoddee fi magaalota kanneen keessatti mormiin akka malee dhooheeti jira. Godina Harargee bahaa aanaa Kombolchaatti mormii cimaa gaggeeffameen qeerroon nama 7tti lakkaa'aman rasaasaan dhamanii miidhaan guddaan waan irra gaheef manni yaalaa buufanni fayyaa magaalaa Kombolchaa humna isaatii ol waan ta'eef gara magaalaa Harar hospitaala Hiyoot Faanaatti qeerroowwan kana hospitaalli magaalaa Kombolchaa riifar barreesseeti jira. Yeroo ammaa kana qeerroon gara nama 7tti lakkaa'aman magaalaa Kombolchaa irraa yaalaaf gara magaalaa Harar geeffamanii magaalaa Harar keessatti yeroo ammaa kana yaalaa hordofaa akka jiran dhagahame. Qeerroo fi qarreen magaalaa Harar keessa jirtan ijoollee Kombolchaa irraa rasaasaan dhaamanii gara hospitaala Hiyoot Faanaatti geeffaman kana akka bira dhaabbatanii tajaajila barbaachisuun akka guutaniif iyyaamichi isiniif dhiyaateeti jira.
Godina Harargee baham aanaa Kombolchaatti mormii gaggeeffameen qeerroon lafaa dhufaan maqaan isaa Taajuu Faatii jedhamuun raayyaa ittisa biyyaatiin rasaasaan dhahamee ajjeefamuun beekamee jira. Guyyaa irraa aanaan Kombolchaa qeerroo garnama torbaa rasaasaan harkaa dhaamanii yoo yayaa madaayan namni tokko immoo irraa wareegamuu maddeen kennaa magaalaa Kombolchaa EJM'tti himanii jiran. Godina Harargee lixaa magaalaa Asabootitti mormii uumameen qeerroon hedduun rasaasaan kan dhahame yoo ta'u qeerroon maqaan isaa Maadii Jamaal jedhamu mootu humna addaa poolisii Oromiyaatiin ajjeefamuu maddeen kennaa godina Harargee lixaa magaalaa Asaboot irraa EJM'if himanii jiru. Magaalaa Dirree Dawaatittis mormiin akka malee dhohee jira. Magaalaa Dirree Dawaa kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti mormiin fincila xumura gabrummaa kan qabsiifame yoo ta'u mormiin kun bifa ho'aadhaan bifa nama gammachiisuun bifa abdii sabatti horuun bifa biltsiginnaatti dukkana buusuudhaan qeerroo fi qarreen magaalaa Dirree Dawaa mormii finiinsaa oolan. Mormii kanarratti humna raayyaan ittisa biyyaa ijoollee teen irratti baneen akkasuma humni addaa poolisii Oromiyaa dhukaasaa qeerroo irratti qeerroo irraa namooti hedduun kan madaa'an yoo ta'u dargaggoon Nuraddiin Abubakar jedhamu mootuun ajjeefamuun isaa dhagahamee jira. Magaalaa Awadaayittis mormiin kaleessa jalqabe har'as itti fuudhan uggurri geejjibaa daandii cufuun jimaa gara magaalaatti geessuu dhabuun cimee kan itti fufe yoo ta'u hanga Jawaar Mohaammed hidhaa bahee Oromiyaan walabamtutti qeerroon magaalaa Awadaay mormii fi qabsoo kan itti fufnu ta'uun qeerroon Oromiyaa hundi beekee akka nu faana ka'u jechuudhaan qeerroon magaalaa Awadaay EJM'if yaada isaanii erganii jiru. Gama biraatiin godina Roobee Baaleetitti sochiin ganama kana gaggeeffameen yeroo ammaa kana magaalattiin akka malee humna raayyaa ittisa biyyaatii fi humna addaa poolisii Oromiyaatiin guutamtee sochiin tokko illee hin jiru. Magaalaa Roobee Baaleetitti namni tokko magaalaa keessaa kan socho'u yoo ta'e poolisii nama garraaniin kallattimaan tarkaanfii namarratti fudhataa namatuma nama reeba jedhan qeerroo fi qarreen magaalaa Roobee. Qeerroo fi qarreen magaalaa Roobee guyyaa har'aa ganama daandii guutumaan guututti cufuudhaan uggurri geejjibaa taasifamee magaalaa Roobee keessatti sochiin daldalaa tokkollee osoo hin gaggeeffamin oolee jira. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa qabsoo magaalaa Roobeetti eegalan gara guutummaa godina Baalee Bahaa fi Baalee Lixaattis akka babal'isan waadaa galanii jiru. Hanga Jawaar Mohaammed mana hidhaatii bahutti hanga Oromiyaan walabamtutti hanga Impaayirri Itoophiyaa miilik ijaaree diigamutti qabsooteen irraa duubatti hin deebinus jiranii jiru. Godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiiritti gabayaan guyyaa irraa magaalaa Gindhiir guutumaan guututti adda cittee haftee jirti. Qeerroo fi qarreen magaalaa Gindhiir hidhamuu xiinxalaa siyaasaa fi daariktara olaanaa Oromiyaa miidiyaa neetwork duraanii obbo Jawaar Mohammediin kan dallanan guutumaan guututti sochii magaalattiin ugguruun isaanii beekamee jira. Qeerroo fi qarreen magaalaa Gindhiir daandii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Sumaalee wal qunnamsiisuun guutumaan guututti ugguruudhaan yeroo ammaa kana uggurriin geejjibaa godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiiritti cimee itti fufaa jira. Magaalaa Dodolaattis godina Arsii magaalaa Dodolaattis yeroo ammaa kana uggurriin geejjibaa taasifamee daandiin hundi cufamee sochiin tokkollee hin jiru. Qeerroo fi qarreen magaalaa Dodolaa mootummaa kanaa leecalloo isaa dadhabsiisuudhaan humna isaa laaffisnee aangoo irraa isa darbina jechuudhaan waliigalteedhaan karaa gara Shaashamannee geessuu fi akkasuma karaa Hasaasaa fi Asallaa geessuu fi achiin karaa Roobee Baalee geessuu hunda cufanii yeroo ammaa kana qabsoo amaa finiinsaa jiran. Magaalaa Shaashamannettis mormiin akkuma itti fufee jira. Magaalaa Shaashamannee keessatti yoo xiqqaate namoonni 5 ol rasaasaan dhamanii yeroo ammaa kana hospitaala Malkaa Odaatti yaalamaa jiru. Waan nama gaddisiisu magaalaa Shaashamannee keessatti odeessi gamasii nu dhaqqabe akka jedhutti magaalaa Shaashamannee keessatti humni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin humna addaa Oromiyaa abbaa fi ilma magaalaa Shaashamannee keessatti walirratti ajjeesuun EJM'tti himanii jiru. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa haalli oolmaa Oromiyaa odeeffannoo nu dhaqqabee kana fakkaata. Gama biraatiin yeroo ammaa kana daandiin hundi waan cufameef poolisii fi raayyaan ittisa biyyaa karaa darbuu waan dadhabeef ambulaansonni silaa dhukkubsattoota fe'uu malan poolisoota fe'anii bakka bakkatti geessaa jiraachuu maddeen keenya Oromiyaa irraa nutti himanii jiru.
odeeffannoo dabalataan amma nu dhaqqabeen ammootu godina Walloo magaalaa Sanbateetti uggurriin geejjibaa kan itti fufee yoo ta'u hidhamuu xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin qeerroon Sanbatee uggurrii geejjibaa taasisaa jiraachuu fi akkasuma mormii garaagaraa magaalattiitti dhageessisaa jiraachuun dhagahamee jira. Qeerroo fi qarreen Walloo yeroo nuti rakkoo keessa gallu yeroo nuti Affaar wajjin wal waraannu yeroo Amaarri waraana nurratti bantu qeerroon Oromoo fi Oromiyaa nu dirmatu baatus nuti qeerroo Walloo dhiiga kennaan Oromoo irraa inafnu jenneetiniin qabsootti jirraa jedhan ergaa karaa magaalaa Sanbatee irraa nuuf erganiin daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo oolmaan Oromiyaa kana fakkaatan Jawaar Mohammadis haalli fayyaa isaa akkuma kaleessaatti jira wanti jijjiirame tokkollee hin jiru garuu mootu qabsoo qeerroon Oromoo godhaa jiruun Jawaar Mohammad mana hidhaatii akka bahu abdii qabna jedhaniiti jiru qeerroo fi qarreen Oromiyaa. Qeerroo fi qarreen Oromiyaa Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota isa waliin jiran mana hidhaa keessaa baasuudhaaf tarkaanfiiwwan kanneen yoo xiqqaate fudhachuu qabna jedhaniiti jiru. Daandii aanaa keessan wal qaxxaamureen aanaa biroo waliin wal dhaqqabsiisuun kan magaalaa keessanii fi magaalaa biroo wal qunnamsiisuun cufattanii buluun sochii guyyaa horii taasiftan wabiidha. Jabeessaa cufaa isa cuftan ammoo jabaatee cufamuu isaa yookaan salphaatti banamuu akka hin dandeenye mirkaneeffadha. Tarkaanfii akkasii kan leecalloo Oromiyaa hudhee hambisu qofa osoo hin taane hidhattoota maqaa garaagaraa maxxanfattee gaara keessa yaatu hunda kan adabsiisu. Hidhamtoota hiiksisuu caasaa bilchiginaa ciruun kan keessan gaafas poolisoonni fi milishoonni illee filannoo qaban isin cina hiriyuu qofa. Hireen Oromoo jabaadhaa bilchiginaa fi Abiyyi hatattamaan garafnee ariinee biyya keenya dhaaluun waaqayyo gaditti harkuma keenya jira jechuudhaan aktiivist ittaanaaftee karaa fuula feesbuuka isaatiin maxxanseeti jira. Qabsoo amma booda godhamu keessatti ergaan qeerroo biyyaa irra darbe wanti godhamuu qabu qeerroon jalqaba irratti daandii guutummaa Oromiyaa keessa jiran ni cufama. Itti aansuudhaan daandiiwwan gurguddoon yookaan haayiween karaa Finfinnee geessan guutumaan guututti ni cufamu. Daandiiwwan magaalota wal qunnamsiisan ni cufamu. Daandiiwwan Oromiyaa keessa qaxxaamuranii naannoowwan ollaa geessan ni cufamu. Daandiiwwan biyyoota ollaa Oromiyaa seenan ni cufamu. Daandiiwwan Oromiyaa keessa qaxxaamuranii biyyoota ollaa geessanis ni cufamu jedheet jira. Qeerroo fi qarreen tarsiimoo lafa kaayate kanaan qabsoo itti finiinse jennaaniin yeroo gabaabaa keessatti bilchiginaa aangoo irraa akka qaarisu beekameeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya haalli oolmaa Oromiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo jiru hunda jala buunee kan isin biraan kennu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira gahuuf warri YouTube channel keenya subscribe hin godhatin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa. Oduun keenya kanumaan goolabamaa oduu biraatiin deebinee hanga wal galutti turtii gaarii isiniif haa taatu.